Ani Sharif Uturaa Damam, godina Gujii bahaa aanaa Gooroo Doolaa irraa dhufee dursa waa hunda dura baga gammaddan jechuu barbaada. Uummata Oromootiin alaabaa ardhaa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti addabaabayii masqalaa kakara alaabaa federaalaa malee alaabaan biroo keessatti hin argamne keessatti alaabaan adda bilisummaa akkana dhaabatee lalisuusaa kanaaf gammachuun guddoon natti dhagahama. Uummanni Oromoo baga gammaddan jechuu barbaada. Kanatti aansuuni alaabaan akkana dhaabate kana yeroo nama isa mobaayilii keessatti footoo isaa dhaggan kan salletti yeroo inni hidhamu har'a ol bahee dirree kana dhaabachuu isaatii fi gammachuun guddoo waan natti dhagahamuufi akkuma reefas obboleessi kanaan dura jechaa ture alaabaan bareedaan kun kan dhiiga ilmaan Oromootii fi dhiiga ilmaan goototaa kan qabsaawaa jeneraal Xulaa Duubee kana fa'aan dhufe kunini akka inni waajjira mootummaa kamiyyuu keessatti fannifamee isa jala bullu barbaada. Abdii akkasii qaba. Hawwiin kenna bilisummaa.